eebba kitaabichaa adoolessa 16 bara 2022 geggeessame irratti dhalattoonni Oromoo Waashingtan DC fi naannawaa ishee akkasumas kanneen kutaalee biyyattii as dhiyoo jiran akka Pennsylvania keessa jiraatan argamanii jiru. Gari immoo biyyoota addunyaa adda addaarraa bilbilaaf quunnamtii marsaa intarneetiitiin sagaleedhaan dhaamsa bagatti milkooftee Obbo Baacalaaf dabarsanii jiru. Kitaabichi seenaa jireenya Obbo Baacalaa akkasumas akka isaanitti dargaggummaarraa kaasanii haga maanguddummaatti qabsoo mirga Oromoo ABO'n dursamutti hirmaataa turan hundeeffamaaf seenaa qabsoo dhaabichaa bu'aa bayii qabsoo isaaniif jaallan isaanii kaan hedduun itti hirmaatan kan of keessatti hammate. Kitaaba kana barreessuuf maal akka isaan kakaase bakka sanatti argamuudhaan gaafadhe akkana jedhan. Dhaloota dhufuu fi qabsoon bilisummaa Oromoo kun eessaa kaate haala akkamii keessa turte kana warri keessa jiraanne keessatti qabsoo goonee har'a lubbuun jirru dhaloota dhufuu fi waa dhaamuu jedheetan haaluma qabsoon keessatti dhalate haala qabsoon keessa darbee as ga'e akka namni baru barbaadeetanii ta'e malee waa'ee mataa kootii guddaan garuu jiraadhe akka haala akkamii keessa jiraadhe akkamittiin immoo qabsoo godhee kan namni baru barbaade. Dhimmoota kitaabicha keessatti barreeffamaniif qalbii dubbistootaa hawwatan keessaa tokko haala du'a Obbo Baaroo Tumsaati. Bu'uursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkoof hoogganaa dhaabichaa akka turan Obbo Baaroo Tumsaa haalli itti ajjeefaman qulqulleessamee yookaan ifatti hin barreeffamiin turuurraa kan ka'e yeroo dheeraadhaaf akkuma dimimmiseef oduu adda addaan mirkaneeffamiin guutametti ture. Oromiyaa bahaatti halkan Baaroon dirree qabsootti ajjeesame achuman ture ka jedhan Obbo Baacalaa Lataa taatee guyyaa sanaa gaafadhee akkanatti naaf ibsan. Gaafa sana achiin ture achiin turuu kiyya duwwaatu hin taane jara lamaanuu badhoos nan beekaa Baaroos nan beekaa. Haalli sun hin ta'as jedhee hin eenyaan. Wanneen badhoon xinnoo jeequmsaa irratti hin argamtu. Akkoo garuu waan akkasii godha jedhee hin fudhanne. Walgayyii nama tokko ta'anii biriifingiidhaan fakkaata. Warri kaan biraa deemanii Baaroodha leencoo fi badhootu wal biratti hafanii ta'anii osoo haasa'anii booda qawweedhuma dhuka'uudha argine qawwee sanaa badhootu Baaroodhaaf leencotti dhukaasaa akka tasaa ta'e leencoo fiigee jalaa ba'e badhoon Baaroo immoo hin rukutee gaati sama sanarraatitu lubbuun isaanii wareegamee baay'ee nama gaddisiisa baay'ee yoo dukkana nutti uume keessa haalli sun dhugaa kana ammoo waan na keessa jiru namni waan adda addaatu hiike jaarraa faatu dhiise maal faatu ta'e jedhan waan akkasiin ture kan ta'e waan ani aksidentiidha jedheen kun jeequmsi gurbaa sanarra ga'eera kana godhas jedheedha yaadne ta'e immoo argamee gaafii wanti godhanii jiru dhugaan isaa immoo akkasii. Kanneen sirna eebba kitaabichaa irratti fageenyarraa bilbilaan dhaamsa gammachuuf yaada isaanii ibsan keessaa tokko ittaanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo duraanii Obbo Bultuun Biyyooti. Bakka yeroo ammaa jiraatan Awustiraaliyaa irraa bilbilaan ennaa dubbatan waa'ee qabiyyee kitaabichaa keessumaa haala ajjeefama Obbo Baaroo ilaalchise akkana jedhan. Waan gartee qabsoo Oromoo kana keessatti xiqqaashoo quuqaa adda addaa ta'ee yeroo dheeraadhaaf ture. Jalan Baacalaa sana achirra kaa'ee jechuudha. Ragaadha jechuudha. Raga ba'ee jechuudha. Akka guddaatti waan iyyuu keessaa tokko isa sadii jechuudha. Wanni jabduun. Eebba kitaabichaa irratti kanneen qaamaan argamanii haasawaa dhageessisan keessaa tokko immoo Jaala Baacalaa qabsoo ABO wajjin eegalanii baroota dheeraaf waliin dabarsan kan maqaa qabsoo qaxalee jedhuun beekaman Obbo Fiqaaduu Waaqjiraati. Dhugaadhumaanii Baacalaa nama ergiin argee nama gadi hin ta'e waa hojjetu waa barreessa dandeettii addaa nama qabu sooshaaliis nama haasofsiisa nama jajjabeessa dhugaadhumaanii cichoominaanitti har'as ga'ee baay'een itti gammadaa nu boonsa Baacalaa seenaa kunoo kanas barreessee yeroo baay'ee haasa'aa turanii warri hooggantoota keenyaa seenaa Oromoo komiiteen itti ramadamee seenaa adda bilisummaa Oromoo kana barreessuu jedhaa turan
masnalle gallenchoon iskaasee ture kunumaa saama malee jirran ishee waan guddaa dukkanatti deeman abbaan caalaa kaartuum dhufanii kaartuumii yommuu ammi tokko giruupiin sagliin tokko gadi bu'e dukkanatti deema caakkaatti deema waan nyaatu hin beeku lafa bulu hin beeku. Dura teessuun waldaa hawaasa Oromoo Waashingten DC'f naannawa ishee Aadde Janet Adamis akkana jedhan. Abbaa caalaadhaatiin kitaaba kana barreessuu isaatiin baay'ee fayyaadanii jabaadhu har'a jalqabaa kabiraalleen ati qofa odoon ta'in warri qabsoo Oromoodhaa dura ta'anii akka irraa dhageenyetti itti har'a nu gahan kuni akka kitaaban akkanaa yoo kitaaballee barreessuu dadhaban viidiyoodhaan yookiin sagaleedhaan waraabanii seenaa kan akka nu lafa nu kaayan seenaan isaan keessa darban kun bu'aa bu'iin isaan keessa darban kun immoo boruuf barumsa jabina akka nu ta'uun kitaaba abbaa caalaarraa bari. Kanaaf jecha kitaabni abbaa caalaadhaaf akka ifaa tokkooti akka dookumantarii tokkooti akka barumsa tokkooti kunoo asii as gahee har'a bakka immoo jenereeshinii haaraa akka darbe nu garsiisa. Isaanis ta'e namoonni bu'aa bayii jireenyaaf qabsoo yeroo dheeraa keessa dabarsan mudannoo isaanii barreessanii dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan obbo Abbaa Caalaa Lataa. Waan akkasii namni ragaa waan ofiisaatii arga waan ofiisaatii dhagaye waan ofiisaatiiti namarraa tun ta'in first hand information akkasii yeroo kaminuu namni barreesse kaa'uu qabu. Isuma kanatu seenaa ta'ama achi kanaafi waan akkasii namni utuu of hin qusatin ragaasaa barreesse ol kaa'u baay'isee seenaa boriiti. Historiansiin boramma kanumarraati tolchuu jechuudha seenaa. Kanaaf barbaachisa waan akkasii ragaa ba'u ragaa yeroo baatu immoo ilaali miira keetti dabaluun barbaachisu waan ta'e haala akka inni itti ta'e yeroo inni itti ta'e akkuma inni jirutti barreessuu barbaachisaa jechuudha. Eebba kitaaba obbo Abbaa Caalaa Lataa jireenyaaf qabsoo abaa'oo jedhu irratti maatiin Abbaa Caalaaf jaallan isaanii qabsoo kanneen akka obbo Leencoo Lataa, obbo Daawud Ibsaa, obbo Xahaa Abdii, obbo Dhugaasaa Bakakkoof obbo Amaan Kadirfaa bakkawwan adda addaarraa dhaamsa gammachuuf waa'ee kitaabichaa yaada qaban ibsanii jiru.